يا أشمار كفوني كم جرتو كبجمتو تجلتم توتا ماتي كونسترا ميديا نيجا سجنتاسا تربان كنسني دبر سجيسا جميسا إنجنير نيجاتو أبرا وجين ترتي تاسا جر مرسا لما فا أم مجال كبا ماري ترتين كيسا نمس نوجين أتون موافيرا كينيا جماناتيم ترتي كاري كبا مي غير إنجنير ما كيسا نتموسين ديبنا ديبارتمنتي كيات غافا رفته أنا أركيتكت دا ديزايني كوبيسا غافا كليانتين توكو كان بانك أبينيا توكو hoteela Najaar jedhee na bira dhufe hoteela sanii diizaayining godhaaf. Diizaayin godhee waan isaaf barbaachisu hundumaa eega qopheesseen booda gara dipaartimentiitti aduutti dabarsaaf. As keessa istiraakcharii jira, elektirikaalii jira, saanitarii jira. Dipaartimentii hedduutti jira. So kanarraa eegamu diizaayinii kana qopheessee eega xumureen duuba eessatti dabarsa gara istiraakcharii, gara elektirikaalii, gara ammoo saanitarii isa kanaatti daddabarsaaf jechuudha. Kana of keessaa qaba. yaa kun ammoo akka ogummaatti gaafa deebite anam arkitektiidha garuu gara gaafa konsaltingii gaafa dhuttu yookaan ammoo gara GC jedhanii general contractor yookaan PLC gaafa gara isaa dhuftu wanti si daangessu hin jiru hundumaa hojjetta garuu an ammoo akka nama tokkootti maan hojjedha diizaayiniidha ogummaa diizaayinii irratti bobbaatu egaa diizaayinummaan kun faayidaa inni biyyaaf qabu maali maaree turtiin keessa namas hojiin haa ta'u immoo affeeraa keenya gamanaatiin turtii gaarii qabaadha faayidaan diizaayinii yookaan boci gamoo tokko biyyaaf qabu biyyi tokko gaafa guddatte jedhanu teknooloojii ijaarsaatiin gaafa guddatteedha gamoodhaan gaafa guddatteedha teknooloojiin gaafa wantoota kanaan guddataa dhufu qabeenyi biyya sanii qabeenyi namoota dhuunfaas haa ta'uuti kan mootummaas haa ta'uuti karaa kamii mul'ata karaa diizaayinii midhaagaa ta'een bareedaa ta'een aadaa saba sanii magaala sanii haa ta'uuti boca magaala sanii haa ta'uuti haala teessuma san lafa sanii haa ta'uuti qabeenya uummata san qabuun haa ta'uuti akkasii miti akkaataa abbaan yookaan mootummaan barbaadenis ta'uu danda'a teknooloojiin akkuma guddataa deemuuni teknooloojii keessatti midhaaginni kan mul'atu neenuudhaani ogummaa kanaan jechuudha magaalaan tokko bareeda gaafa ati jettu ijaarsisa gaafa bareedee kwalitiin isaa yookaan qulqullinni isaa gaafa bareedee mul'atedha. Mee asirratti taateewwan tokko ni argina gidduutti yeroo inni jigu jira miidhaa qaamaaf namarratti illee yeroo inni qaqqabsiisu ni jira isa kana hambisuu maaltu ta'uu qabame kuni dhugaadha magaalota gurguddatan keessallee itti mul'ata kana gaafa siin jedhu akka ogeessaatti gamoon tokko yookaan magaalli tokko magaala tokko keessatti gamoon hojjetamu piroojeektiin hojjetamu suni yeroo ofii osoo eegin ka inni kufu midhaaginni isaa boci isaa even nutamma space jenna haalli itti fayyadama isaa kan namaaf hin mijan baay'ee arginaa jechuudha kun eessaa dhufa dhifama naa godhi yeroo tokko ogeessi nuti qabnulleeni ogummaa ofiiti ala itti galaa jechuudha fakkeenyaaf anam diizaayinii hojjedha istiraakcharii yookaan manni kun hin dhaabbatamoo hin dhaabbatu gamoon kun hin dhaabbatamoo hin dhaabbatu kan jedhu yoo ati hojjedhu naan jette qarshii sirraa fudhadhu jechaa fi yoo itti gale manni kun hin kufaa jechuudha maafi an diizaayinii dhikeessa diizaayinii kiyya san fuudhee qaami laallatu sun maan godhaa jechuudha qaami laallatu inni qaami piroojeektiin sun laallatu fuudhee hin hojjetaa jechuudha qaami mirkaneessus jira qaami mirkaneessu ammoo piroojeektii san qaami mirkaneessu magaala kanaaf hin ta'a bakka kanaaf hin ta'a ummata kanaaf hin ta'a haali fayyadama isaa akkam jedhee laalee yoo ka ammoo gara hojiitti hin galchine taate wantoonni amma ati jettu kun maan ta'a hin mudataa jechuudha rakkinni isa kana. Kanaafuu of eeggannoon taasifamu. Yaa abbaa mootummaa isaa ta'uuti abbaa qabeenyaa isaa ta'uuti gaafa gamoo san hojjetu of eeggannoo godhuu qaba eenyu laallata wanni kun. Injiinera maqummaan hundi injiinera ta'eefi miti eenyu laallata diizaayinii eentu naa godha lafatti eentu naa buusa istiraakcharii isaa eentu naa hojjeta ibsaa keessaa eentu naa hojjeta haala bishaanii kan gadi yaa'u kan eentu naa hojjeta isa kana hundumaa maan godhuu qaba adda baasee beekee kennachuu qaba jechuudha. Kabajamtoota jaallatamtoota keenya of eeggannoowwan taasifamaa jirudha kan irratti haasa'aa jiru jechuudha. Barnoota gaafa baradhu keessatti rakkoo addaa na qunname jedhee ayyaadu hin jiru. Maafi rakkuma barataa qunnamuttuu na qunname. Eega barnoota ba'ee gara addunyaa hojii dhufeeti boodaadha. Kan rakkoon guddaan ammoo jireenya kiyya keessatti wanta ani hin dagamne hedduun kan na qunname isaadha. Namni tokko milkaa'ina barbaadu tokko bira gahuudhaaf maal gochuu qabame? Yaa namni tokko milkaa'ina barbaade san bira ga'uudhaafi anamma sadarkaa amma irra jiru kuni dadhafaa milkoofteetta jettee na gaafachuu dandeetta garuu waan dubbisnee fi karaa amma irra jirru kanarraati namni tokko milkaa'uudhaaf maan godhuu qaba kan jedhu tokkoffaa boru arguu qaba namni inni boru an hin milkaa'a jedhu maan arguu qaba boru arguu qaba
Kanaaf yeroo ammaa kana ati dhaggitu namoonni addii kutatanii jireenya ofirratti waan hedduu gaggeessanu namoota rakkina keessa dhufan san irra dhaabbatanii boru arguu hin dandeenyedha. Rakkinni dhanu dhukkubnamu kun kisaaraa ta'uu danda'a, yaaddoo garaagaraa ta'uu danda'a, dhiphina ta'uu danda'a. Waan kamiyyuu yoo ta'e yoo boru hin argin isa addaarra tarkaanfachuu hin dandeenye. So nami ani hin milkaa'a jedhu bakka argesan bakka waaqayyo naaf dhaggeessan hin ga'a nami jedhu maan arguu qaba? Bor dhagguu qaba jechuudha. Bor dhagginaan halkan edanaa kanas dukkana edanaa kanas waan jiru hundumaa keessan darbaa jechuudha. Dargaggoonni ardharra dhaabbatanii boru dhagganteenaani jireenya bor jiraatanuuf adda of qopheessaa deeman taanaan addii qaban. Haalli kamuyyuu adda hin darbaa jechuudha. Dukkanni kamuyyuu adda hin darbaa jechuudha. Gufuun kamuyyuu waan hin darbine fakkaata baay'ee. Kana gaafa siin jedhu waan dubbiseef namarraa osoo hin ta'in jireenyuma ifii dhagge. Gaafi hin darbuu hin bari'uu gaafa an jedhe jira. Hin obse gaafa obsu ammoo bari'ee dhufeera jechuudha. Kanaafuu dargaggoommaan ta'uu qaba, bor dhagguu qaba, adda ammoo obsuu qaba jechuudha. Obsuu qaba. Tokko beekuu aadaan isiniif maali mee? Aadaani anaa fi eenyummaadha. Aadaani eenyummaa kiyya ibsa. Aadaan an keessa jiraadhu suni eenyummaa kiyya ana jechuudha. Aadaa jechuun anaa fi. Dargaggeessi aadaa san eeguuf safuu saba sanii eeguufi jalqaba aadaan saba kanaa maani? Safuun saba kanaa maan ka jedhu kan isa dirqama maan godhuu qaba? Beekuu qaba. Gaafa ammoo aadaa saba sanii safuu saba sanii yoo beeke hi eega. Akkamii eega ka jedhu ammoo dargaggeessi jalqaba hedduurraa barachuu qaba, maatiirraa qaba barachuu. Maatiini dargaggeessi sun aadaa saba sanii safuu saba sanii qabatee eegee akka inni deemu kan godhu gahee maatiiti. Maatiin bakka qabachuu. Yaa maatiin isa kana maan godhuu qabani sirriitti dargaggootti himuu qabani. Dargaggoon ammoo aadaa barate sani aadaa safuu hubate sani maan godhuu qaba eegee akka baratetti akka dhaga'etti akka abbootiirraa fuudhee dhufetti akka maatiirraa fuudhee dhufetti maan godhuu qaba qabatee itti fufsiisuu qaba jechuudha. Dargaggeessi tokko amala adda addaatiin qabamuun bitamuun suusii adda addaa amala adda addaatiin qabamtanii jirtanu mee maal fakkaata yeroo taatee yuunivarsiitii keessa dabartanii turte? Yaa taatee yuunivarsiitii hagaa turretti jecha tokko jira baay'ee yuunivarsiitii keessa waan ajaa'ibu keessaati. Dargaggoon maan jedhanii yeroo sadarkaa keessa jiran san yeroo dargaggummaa keessa jiran kan mana barumsaa illee haa ta'uuti alallee haa ta'uuti maan jedhanii an jireenya adda qabu kana boru argadhu jireenya nama gibbii keessatti argu kuni bor deebi'een dhufu soo maan godhuu qaba isa adda qabu kana yoo dhugdu teete yoo caffartu teete yoo akkamitti dabarsuu qaba ka jettee yaaddu teete hin gooti jechuudha. Inni sun ammoo warri gaafa sana akkas godhani gaafa yuunivarsiitii san keessaa ba'anii gara jireenya dhuunfa isaanii dhufani jalaa hin hafu. Isaan miidhaa jechuudha. Kanaaf dargaggoon maan godhuu qaba adhumarraati faawundeeshinii ofii yookaan jala ka'umsa jireenya isii maan godhuu qabani waan gaariin hojjechuu qaban. Ardhaa kan borii bijeeffatu. Yap isa ardhaa boru dhufu sanii ardharratti sirreeffatanii amala suusiin baay'ee wayi suusi amma namoonni hedduun ardha akkana ta'ee boru dhiisaadhaan hin lakkisu. Suusiin battee gaarii miti. Ofirratti osoo hin taane namoota hedduurraa dhagguu jirra waan ta'eef. Kanaafuu dargaggoonni maan godhuu qabanii jireenya adda jalqaban kana waan gaariin jalqabu. Waldaa keessa jiran haa ta'uuti, aadaa qabanuun haa ta'uuti, haadhaaf abbaa dhaga'uun isaan waan kamuyyuu faawundeeshinii jala ofii nama injiineersiin jedheera. An arkitektiidha, diizaayinii hojjedha. Mana fooqii 12 abbaa 12 14 isa dhaabbatu kana isa mul'atu kana qaama hin mul'annettuu qabee dhaabbateeraan jechuudha. Mana hamma kana ga'u mana haga kana mul'atu abbaa darbii fooqii isa jedhan kana 14 isa qabatu isa 50 qabatu kana qaama hin mul'annettu qabaara jechuudha. Akkuma kana jireenyi nuti bor jiraannu jireenya bor mul'atu sanii qaama adda jiraannuun haala adda jiraannuun maan godhuu qabna sirreeffannee faawundeeshinii kenna midhaasuu qabnaa jedha. Turtiin keessan ammas hojiin haa ta'u immoo affeerraa keenya gammanaati. Turtii gaarii qabaadha. Gara teknooloojii itti haadhuunu. Teknooloojii fi dargaggeessa akkamittiin ilaaltan? Teknooloojiin dargaggeessaaf teknooloojiin waan lama bu'aas qaba miidhaas qaba. Kana jechuun hamaa moti hamas. Waaw. Sigalaawuti. Kana gaafa jennu ammoo akkamitti dansa yookaan akkamitti ammoo gaariidha gaafa jennee yaannu teknooloojiin akkaataa itti fayyadama kennaati. Yoo akka gaariitti nuti itti fayyadamne barataan barnoota ifi haala salphaadhaan itti fayyadamuu hin danda'a. Barnoota nuu salphisaa jechuudha. Kanaamuti beekumsa irraa arganna beekumsa nuu fidaa jechuudha.
Kan biraa ammoo yeroo ammaa kana akkuma addunyaattu teknooloojiin waan guddatee fi online business jedhanii online hojii online daldala irratti raawwatuu hin danda'a jechuudha. Gama kanaan teknooloojiin maaliidha? Gaariidha. Akkamiin badaa jettee gaafa na gaafatte teknooloojiin dargaggeessi yeroo kenna ammaa kana teknooloojii yeroo itti fayyadamutti yeroo ifi karoora ala bu'aa tokko argamsiisu ala gaafa irruma ta'aa oole iskloor godhaatuma gaafa oole sa'aatii ofii eessarratti gubaa jechuudha asirratti gubaa jechuudha. Kana jechuun ammoo boruu mucaa kana teknooloojiin kun dhabamsiisu jira jechuudha. Kana qofaa moti barnoota garaagaraa kan hin taane amala balleessu aadaa safuu hangafa jenne kan cabsu isa kana fidaa jechuudha. Gama kanaan ammoo teknooloojii yoo seeraan ittiin fayyadamin hamaadha jechuudha. Action Force Need Ethiopia egaa sababa uumamaaf namtolchee qe'ee maatii isaaniirraa kan buqqaanii fi godina Booranaaf godina Gujii irratti kan hojjetu sponsora Kunistira Miidiyaatiin galata guddaa qabda Action Force Need Ethiopia. Akkasumas immoo sponsor keenya kabajaa Mercy Moi Coffee. Mercy Moi Coffee egaa godina Gujii lixaa keessumaayyuu aanaa qarcaa keessatti buna warshaa buna jiidhaa fi buna gogaa kan qabu dargaggeessa gameessa sponsora keenya sarkaa tokkoffaatti guddaa guddisnee isaan galateeffannaa. Mercy Moi fi Action Force Need Ethiopia galata guddaa qabdu. Teknooloojiin bakka lamatti qoodaniitu. Gaariidhas amaadhas jettaniitu. Teknooloojii kanaatiin aadaa keenya dhiibnee aadaa bargamaa yeroo itti ilaaluu jira. Akkamittiin ilaaltame? Ammaa kana social media irratti keessattuu karaa TikTokidhaan nami anoo fijjeessa jedhee TikTok irratti dubbate lubbuu ifii kan balleessu baay'ee mul'atu jira. Kun ammoo eessaa dhufa? Of yaada of ijjeessu jedhu kun jalqabumaayyuu eessaa dhufa? Yaadi of ijjeessuun abdii dhabuurraa, dhiphina sammuurraa, rakkinna garaagaraa qarshii dhabuu danda'a, deeggarsa dhabuu danda'a, jibba maatii ta'uu danda'a, yaada namaa hamii isa jedhamu san duubaan kan nami waan nama kanaa haasa'u ta'uu danda'a. Waan kanarraa dhufa. Nami gaafa yaadota gosa kanaa kana ofitti guuree sammuu ofii keessatti guuree waliin dhiphatu boru akka guyyaa kan akka darbuu hin dandeenyetti gaafa ofii yaadu maan ta'a tarkaaffii ofirratti fudhachuu jalqaba. Gaafa tarkaaffii ofirratti fudhatu ammoo gara social media dhufee ka'ee ammoo maan jedha an of ijjeessaa an akkana fi godhaa maani jedha. Dhugaa dubbachuu fi haalli yeroo sani namni sun keessa jiru ulfaatuu danda'a. Akkamiin darbuu danda'a ammoo? Gara social media dhufuun furmaata ta'e furmaatan ta'u. TikTok irra dhufee an of ijjeessaara jedhee furmaata argatu kun of ijjeessaara waan ta'eef. Rizaaltiin isaa maalidha? Of ijjeessaara waan ta'eef rizaaltiin isaa of ijjeessumaadha. Kanaaf gara social media fiduun bu'aa ta'a hin ta'u. Yeroo dhiphatan isanti, yeroo yaadda'an isanti, yeroo jireenyaaf addii kutatan isanti gara social media dhufuun hin barbaachisa. Gaaffii jettee na gaafatteef hin barbaachisu. Bu'aas hin qabu. Maan godhuu qaba ammoo ogee dargaggeessi. Gaafa akkasi rakkate, gaafa akkasi yaadda'e, gaafa nama of biraa dhabe, gaafa qarshii dhabe, gaafa itti dukkanootte maan ta'uu qaba? Gara social media dhufuu qaba? Lakki. Of ijjeessuu qaba? Waawwo. Tokkoffaa obsuudha. Dargaggeessi maan godhuu qaba? Obsuudha. Akka duraan sii kaase boru arguudha. Inni adda dhufe kun hin darba jedhee addii godhachuudha. Nami abbaan fedhis gaafachuu dhabuu danda'a, deeggarsa dhabuu dandeetta, hojii dhabuu dandeetta, sammuun keetti waan hedduudhaan qabamuu danda'a. Dargaggeessi maan godhuu hin qabu? Addii kutatee gara social media dhufuu hin qabu. Addii kutatee lubbuu ofii irratti maan godhuu hin qabu? Miidhaa gaggeessuu hin qabu. Kanaaf dargaggeessi waan kan hunda keessa darbuudhaaf bor dhagguun isaa dirqama. Kana jennu nami akkas rakkate, nami akkasi dhiphate maan ta'uu qaba? Jalqaba gara waaqaa dheeta. Aadaa kamiiyyuu amantaa kamiiyyuu keessaa jiraatuuti dheete hin kadhata. Lammaffaa nama isaa olii. Nama isa gorsuu danda'u. Nama yaada kana isaaf saayinsiin illee gaafa dubbatu maan jedha waan akkasii gaafa namaaf qoodde ba'aadha beetta. Ba'aan kuni sirraa sallan. Nama na gorsa jedhee yaadu, nama na deeggara jedhee yaadu, amantaan isaa ta'uuti achi dheetuutu furmaata ta'e. Gara Feesbuukii, gara TikTokii dhufuun furmaatan ta'u. Dhiyoo kana yoo argitee jiraatte gaafa intalli sun akkas ta'aara jettee ifi poosti gootu waaqa ariisis kan jedhus jira. So furmaata ta'aniif hin taaneef. Gara social media, gara teknooloojii rakkoo kenna dhiphuu kenna waan qabnu as fiduuni rakkoo kenna san nu'umatti ba'aa kenna san nu'umatti jabeessa malee furmaata nuuf hin ta'u. Yeroo akkasitti dhiphatanitti social media irraa ba'u namoota irraa adda ba'anii gara furmaata argatanuutti deemuuni furmaata ta'a jedhee yaada. Fakkeenyaaf social media irratti TikTokii gaafa fudhatte ebelu followersii hamma sanii qabaa jedhani. Ebelu followersii hamma sanii nama 2,000 nama 5,000 6,000 gaafa jedhani namoonni isa hordofi kuni maan isarraa fudhata? Maan isarraa dhagga? Jireenya isaaniitiif waan ta'u maan isaaniif kenna?
boruuf waan isaanii ta'u maa isaaniif qopheessa. Maan isaan barsiisa. So baay'ee isaa kan ilaalu amma wantoota barumsa ta'uu miti. Waan aadaa, waan safuu namni ni ilaalu. Meeshaalee gadi fageessu. So kanaafuu maan jechuu barbaadeeti hawaas keenya dargaggeessi keenya nama laalu san waan laalu san adda baafachuu qaba. Maarraa baradha dhee. Maan irraa baradha jedhe maan na fayyada jedhe adda baafachuu qaba. Waan isa barbaachisu waan isa aadaasaa safuusaa amantaasaa jireenyasaa keessasaa waan isa haaromsu san fookas godhe nama san hordofuu qaba. Yoo inni isa hin fayyanne teeti jireenya isaa irratti dhiibbaa addaa fida ta'e to'ate namoota gosa sanii sooshaal miidiyaa irratti hordofuu dhabu. Teknooloojii isa jennu kanumaadha baay'ee kan biraatii muti. Yoo ammoo namoota hin taane hin barbaachisne gula deemnu taate jireenya keenya irratti sammuu keenya irratti dhiibbaa fidaa jechuudha. Kanaafuu nama hordofnu san waan hordofnu sanii adda baafachuun gaariidha. Daawwataa jirtan kunis jira miidiyaa dhagaa kunis jira miidiyaan dargaggeessa gameessa yeroo hundumaa egaa akkuma beekamu torbeedhaan namoota beekamoo jaallatamoo akkasumas kabajamoo namoota keessumaa ergaa dhalootaaf dabarsu kan jennu kan isin biraan qaqqabsiisaa jirudha. Dargaggoon waan isaaf fayyadu boruuf na fayyada jireenya kiyyaaf na fayyada barnoota kiyyaaf na fayyada isa jedhu irratti fuulleffachuu qaba. Aadaa saba isaa na fayyada. Waldaa isaa ta'uuti karaa amantaatiin isaa ta'uuti waan na fayyada jedhu irratti fuulleffatuu qaba. Kaachirraa fi ammoo dhalooti kun ofiin aadaa ofii saba kana keessa dhalatee saba keenya keessatti guddate aadaaf safuu fi akka inni beeku mootummaanis deeggaruu qaba. Hawaasnis barsiisuu qaba. Kaachirraa darbe ammoo gara teknooloojii kana dhufee dargaggeessi gaafa dhiphatu lubbuu ofii balleessuu gaafa amma ga'u kana mootummaan hojii uumuu fi dargaggeessa deeggaruu waan dargaggeessa kanaaf barbaachisu mootummaan gochuu hawaas keessa jiranus abbaan isaa haadha isaa ta'uuti dargaggeessa deeggare yeroo ammaa kana akka inni jireenya ofii jijjiiratu gochuu jiraatuutu irra jira jechuudha. Dhumarratti ergaa yoo qabaattan yaa guddoo natti toleera. Jira miidiyaa hamma argetti dhugaa dubbachuu fi rakkoo hawaasa isaa furmaati maan jedhee miidiyaa qoratiisaaf deemu akka ta'etan isin dhaggeera. Garaan keessan hawaas kanaaf dhaloota kanaaf dansa jedhee yaada. Ka irraa hafe ammoo dhaamsan qaba dargaggootaaf haala kamiyyuu keessatti obsa'a. Boru dhagga'a. Kaardhaa kun hin darba. Boru ammoo dhagga'a. Boru dhagguu fi halkan kun jira. Edannis jira. Dukkantis jirti. Kanaa mitire? Kanaaf dargaggeessi keenya haala amma jiru kana keessatti boru dhagguun murteessaa. Bordaggaa jedha. Dargaggeessa gameessa injiinar Nigaatu Abarraa wajjin turtii taasisnee asumarratti golaba kunis jira miidiyaan. Egaa kunis jira miidiyaan egaa keessummaa bira sagantaa bira mata duree bira qabatee hanga isin dhiyaatutti sagantaa keenya guutuu isaa karaa YouTube channel kunis jira miidiyaa subscribe like share comment gochuudhaan torbeedhaan kunis jira miidiyaan egaa kutaadhaan qoodee kan isin dhiyeessu akka nu daawwattanii asumaan isin affeerra. Sagantaa keenya xumurreerra nagaan fayyaa nu ta'a nu galatooma. Ulfaadha galatooma.